مسجيني بكا مقالا ولا كرجارمي نوتي أزاني نجيب قبول شمال لسا ديسا أزاناتو سيوني ستة يا بوجي أزاناتو سيوني ستة بررت أزاناتو سيوني ستة أمانتين إسلاما سيوني أتجارة تيموت إنما أمانتين إسلاما أتجارة تنقل أمانتين إسلاما تسكبتي فتي تونا بجيبو يقول أتجارة سيوني نتوقو مقابدو يجون مسجد مقالا كيسا تاينو تأسانون قبو يجو ساتي المسجد ni shaytan ni cinka azan ni shaytan ni cinka ga du'a itti goda audio mana goda to makane yudi fi makana raba bi fudachaa jira asirratti wayinja qataa'ee sarka da'u kunuunti faarsee bulaabe raguddaan maqaan arabaati fi maqaan yuudhiidha biyya fudhachaa jira oromummaa keenya dhiibbaa qabaachuun qabu giseen ni jiru maal jechuu barbaade Oromoon hundi dhugaadha oromummaa keenya wanni takka illee sharafuun qabdu dhuga itti amanna kana ammoo amantiin islaamaa gosa lakkaawwattu shanyiin lakkaawwattu naannoon lakkaawwattu yuunivarsaali giloobaali ta addunyaati ta rabbiiti ta namaati miti gosni ka namaati bar shanyiin ta namaati bar naannoon ta namaati bar amantiin ammoo ta rabbiiti ta addunyaati sanifu maal si godhuu deema atikka islaminaadhaan guraagee wajjin dhaabbanne atikka islaminaadhaan hararii wajjin dhaabbanne atikka islaminaadhaan somaalee wajjin dhaabbanne atikka islaminaadhaan akka oromootti ummata islaamaa kaanii wajjin dhaabbanne adda siqootu jira jechuudha divide and rule sidii gujjiraa jechuudha maqaan arabaa heddummaate ka heddummaate bar yuunivarsaal maqatee fi kanaafuu kana sodaadha jechuudha booda islaamni kun heddummachuun parsantii 65-70 Itoophiyaa keessatti islaamni lakkoofsi islaamaa ta'uun mootummaa fi achisaadha humna jabdu ta'uun lageessu talaa ilaa illallah Muhammad Rasulullah taate kitaabnis ka quraana ta'e kitaabnis tajazada biraan beeyne ta Allah akbar hin dhaadattu ta shahiidummaa irraan deebine ta shanansii salaat ta sunnaa Rasulullah jala sallallahu alaihi wasallam deemtu tokkummaa islaamaa ta isaan kana walittiiti karaan inni tiiquu danda'uu fi tiiquudhaaf addatti yaalu maali oromummaa kana keessaa fuudheeti oromummaan tana keessatti goddoomuu qabdu jee akka nama oromummaa jaalatutti isii tana keessaa harkisee islaama oromoodhaatis tanaan keessaa harkisee islaama biraatiin tokkummaa wal dhoysisuu deemaa jechuudha. Ay siyaasa gaafas jee jechuu tana. Amma ammaas deebi'anii ifa mana goda to makane yudi fi makana raba bi fudachaa jira kanina sanifu maalif kana je gaafa inni kana jau gadi baanee ra'iyyi jechaadha gaafa inni kana jau jibba inni islaamaaf qabu dubbanne jechaadha gaafa inni kana jau bakka inni deemuuf himnee turre jecha ejjiraacha bishaan keessa wal agarti jechuudha ejjiraacha siin bulchuu jira jaanii kasirra kaayanuuti keetii miti beek haasi bulchuu jaanii kasirra kaayanuuti keetaa hin beektu ati dalaalachuu feesisaa jechuudha soo namichi gaafa kana jau karoora qaba islaaminaa irratti humna islaamaa cabsuu fadha Islama debasu wada. Tokkummaa islaamaa kana debasu wada. Sodaachisaa dhagaa dubbiin islaamaa tun isaaf. Lakkoofsi islaamaa maqaan arabaa kun heddummaate. Hirriba isa dhorkee jira jechuudha. Bakki inni nan cabuun bakka tanaa jee sodaatee jira. Tanaaf ammarraa hojii eegalu qabaa jechuuf tura. Achirraa shaggarii dhufe jechaadha. Gaafa nuti akkasitti jiru namni hedduun nu hubanne ni iyyee jechuudha. Aangoon naannoo irratti kan namtu hunda laala. Naannoo Hararii akkaataatti aangoon kan namtu laala. Godina Harargee baa akkaataatti kan namtu laala. Godina Harargee lixaa akkatti kan namtu laala. Nuti keessa jirraaf beeyna. Dhukasii beeyna akkaataa isin itti deemu jiru. Eenyu bakka biraa hunda laala akkasitti. Tafsiiredhu laalladhu. So shaggari maal godhe jechuun manni deebi'ee masgiidatti dhiiseeti dura mana masgiida islaamaa masgiida marsee jiru hunda diigee jechaadha. Achi booda masgiida quraanaa wajjii fi afata jiru wajji diigee jechaadha. Ana mata na dibde
إسلامي مسكين كي جماعة الراجل في قبائل جولين سدي شهيدة تاتي ربي جنة الفردوس ناقنا نيس برو لي باوفتا إسلامي بكا يدوت جمعة بودا برو بكا يدو باوفتا إن شاء الله موتومان كون أجيسون دودا محمود جيجرا سنفو أمة إسلاما كسجلي سادة كيسيسو قبو رساسة تدو محمود موتومان غرسيسا يچو so wanje wani kabaj na yetu akuma galma jima oro friendship kan nan kada wanja anin kabajan afanin jani simir kansani huji dan mo tabira godani yetu isan ditu kabda yetu atatan jiru tamif masjid dilasa digani nama islama qawwen dawani madeysani arralle masjid biradi gajira yetu khales engadas Amo ibsi mootummaan naannoo Oromiyaa communication biiroodhaan baase kana mata taajabsiisu jechuun maal jee ulamaayonni islaamaa finxaaleeyyiidhaa jee yaada finxaalooyyootaati mootummaan keenya amantiif walqixxummaa kannaa kanaafuu uummanni keenya yaada finxaaleeyyiirraa if eeggadhaa jee ibsa kanna jechuun kaleessa muftii keenyaatu finxaaleeyyiidha. Haji takenya tu fintale yida. Sheko takenya fintale yida. Daraso takenya fintale yida. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah tenya tu fintale yida. Enyu fintale yuman. Mani fintale yuman. Wanuman Oromiyan tum gideje ummanni tidamake isi hudu deme unda fintale yi yette tanarumata adochitu mal. Hardin tun dute chama boda rabota. Hardin fintaleyi tun indalei tu etu rabota. Hai, gize wa hudamte. Fintaleyi. Gize hudamte unda fintaleyi. Yo agar tanamang Oromia communication bureau jale fintaleyi man di rumah tokuma kenyat. Fintaleyi. Umman ni khale numi dani jira. Khale harman uramure ni jira. Kharkan uramure ni jira. Khachali jalan kon nufita ni jira. Dina kenya jarri. Ammo isani rajara kana dina bada. Kenya kajan nungkanatu isan daran numidu jirama. Isan duduani bar. Isan dumani bar. Isan ref kabar. Isan kabri jirani bar. Yo ya nisani len jirate numo undandan dalotamma. Ammo gabronfatan Kenya kun maka fintaleyi di nurati umri anggo derefachu fintaleyi nunjatu dabu kabaechu. Kunga bada kana man fintaleyi badanisa. Fintaleyi mana tumma. Fintaleyumman nanumman fintaleyumman saamuudha fintaleyumman abbaa gadaa jeesuudha fintaleyumman masgida diiguudha fintaleyumman sheekota kabajuu dhabuudha fintaleyumman ulamaayota tuffachuudha fintaleyumman ulamaayota arrabsuudha fintaleyumman sheekota arrabsuudha fintaleyumman maqaan arabaa bayyateetti dhabamuu qaba jechuudha fintaleyumman waan tokkummaa Oromoo diiguudha fintaleyumman tuulama ummata Oromoo keessa jiru kana hunda Kagodina arge bakka hunda jiru kana sababira Oromo dan obboleeyyan wallolchiisuudhaaf kaardii kumaaraa taphachuudha finxaaleeyyummaan isiitana finxaaleeyyummaan ummata booddiisuudha dafqaan bulaa finxaaleeyyummaan jimaa ummanni kan gurguranne taasisuudha finxaaleeyyummaan tokkummaa Oromoodhaa balleessuudha duba dalagaa finxaaleeyyummaa kana mootummaan naannoo Oromiyaa ifiifuu abbummaan itti jira finxaaleeyyummaan inni haasa'u kami finxaaleeyyummaan inni haasa'u ifiifuu abbaa ta'etti jira Tanifu fintaleyin badani sayecha. Fintaleyin badani sayecha. Fintaleyin shimalli sabdi sarra. Chalu tokkon jiru yetu isa tokkofa. Fintaleysa badan tokkofani sayecha. So drama fintaleyi jani ittiin ummata hatochantana jala ummanni keenya bayyanachuu qaba jechuudha. Ndalagu diraamaan kun amma booda dhumoota diraamaan kun. Aisaram. Tanak akanaun. Walgarree bara ija keessa. Akka wallaalu jira laal ija keessa. Ija keessa walgarree ija keessa wallaalu jira. Hattu wajjin, finxaaleysaa wajjin, finxaaleysa naannoo Oromiyaati wajjin. Shirtu wajjin. Yakkamtu wajjin. Tadiga ummataa xuuxxu wajjin. Gabroonfattu wajjin akkatti ija keessa wallaalu jira jechuudha. Tanaafuu ulamaayii teenyaan finxaaleyyii jechuun hin danda'amu jechuudha. Haasoo biraa tokko jira booyyeen biiroo isaa keessa taa'ee godhe.
Hakaron kaso bira to ko jira kabiro sa kaysa tayo gode abban fade amanta sati jannata da kuni dandaja abban fade khara fade wata uni dandaja gari wandu gaje video sangartan je yada era guddal kaysan na bawuda dide yale yomba se sinifi matansa inshallah so agartan je yada sheikh abu tafa jala sena dara achirat matanajra so abban fade khara fade jannata senu ni dandaja abban fade miti mek islam ni echusati tubinda islama de mujra what was it tak lamad amantin saja kainiti jannata dabun san adunya rati si oli rutu umun qabduja amantin islama kamit adunya rati si oli umti male amantin islama nagala labdi azanatu si oli sitte ya boye azanatu si oli sitte gurrarat azanatu si oli sitte mo amantin islama si oli adunya rati ngotu inuma amantin islama adunya rati nagafiddi amantin islama tasgabbi fiddi amantin islama jalala fiddi kabaja fiddi amanti biratif kabaja qabdi obbolumma dhugeysiti dhugomsiti tokkumma dhugomsiti so namichi boyyen kun amantin inni ti jannata seenu fedhu addunyaarra si oli nutti uumuun qabdu jechuun masginni magaalaa keessa taa'ee nutti asaanuun qabu jechuusaati. Ay masgidni shayxaana ni cinqa asaanni shayxaana ni cinqa gaa siitu shayxaana cinqachuu jirta malee addunyaarratti islaminaan si oli fiddu takka hin jirtu. So yaanni isaa maali masginni bakka magaalaa walakka irra ijaaramee nutti asaanee nu jeequun qabuudha yaanni isaa. ሽመልስ አብዲሳ የኦሮሚያ ፕሬዝዳንት ማንም ገነት ሊገባ ይችላል በፈለገው እምነት እንደፈለገው ግን እሱ የሚከተለው ሃይማኖት ምድር ላይ ሲኦል ሊያመጣብን አይችልም በሚልበት ጊዜ በቀጥታ እየተነጋገረ ያለው ከእስልምና ሃይማኖት ጋር ነው። መሃል ከተማ ላይ መስጊድ ካላፈረስ ከተማ ስንገነባ መስጊድ ከመሃል ከተማ እየጮህብን በአዛኑ ሰላማችንን ሊያሳጣን አይገባም፣ ሲኦል ሊሆንብን አይገባም፣ ሊያስጨንቀን አይገባም እያለ ነው። ይሄን ምንድነው የሚያመለክተው? ወደፊት አዛን በኢትዮጵያ ሊከለከል እቅድ እንዳለ የሚያሳይ አቅጣጫ ነው ማለት ነው። ይሄ አዛን ማሰማት አትችልም ወደ ውጪ ወደፊት አቅጣጫ እያሳየ ነው ሰውየው። የአረብና የዩዲዝም ፈስቷል ብሎ አቅጣጫ አሳይቷል መስጊድ እንደሚያፈርስ። አሁን ደግሞ ከተማ ውስጥ ሊረብሹን አይገባም እያለ ነው። የአዛን መከልከል በህግ ደረጃ ሊያመጣ ነው ማለት ነው። እቅድ አለው አዛንን እንዳሰማ ለማድረግ። እኔ ጥያቄ እስልምና ሰላም ነው፣ እስልምና ወንድማማችነት ነው፣ እስልምና አብሮነት ነው፣ እስልምና ርህራሄ ነው፣ እስልምና ፍቅር ነው፣ እስልምና መተሳሰብ ነው፣ እዝነት ነው። እንዴት ነው ምድር ላይ ሲኦል ሊሆን የሚችለው? ለዚህ ነው በየከተማው ያለውን በሸገር ዙሪያ ያሉትን መስጊዶች የምናፈርሰው ነው እያለ ያለው። ይሄ መላው ሙእሚናን በህብረትና በአንድነት መጋፈጥና መከላከል መቻል አለብን ማለት ነው። አይሆንም እንደዚህ። ላኢላሃ ኢላላህ መሐመድ ረሱሉላህ። ለሌላ እምነት ክብር አለን፣ ለሌላ እምነት እንቆማለን፣ ለሰላማቸው ሲበደሉ ድምጽ እንሆንላቸዋለን። ለእምነታችንም ደግሞ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ከኛ ጋር ቆመው እስላሞች የድምጻቸው የትግላቸውን የመስጊዳቸው አለመፍረስ ላይ ሁሉም ተረባርቦ አንድነት ማሳየት አለበት። ሊከፋፍሉን ነው ፍላጎቱ። ይሄ መታወቅ አለበት። እንደዳንጀቻ ከነረት እትንዲስ ነው ዶም ዲራገርት እትንዲስ ነው የቹ አኒፉ አዛኔ ወስቲ ሲኦሊቴ ተያት ጊዜ አዛነ ደገይሰ ሰረኮቴቲ ረኮቴኛ ምትንቲ አሞ አንጎ ቀብዱ መስጊድ ዲ እንደንቴሱ መስጊድ ረቢ magalan guddachuu qabdi guddachuu dhammal bese khale eenyu masgida sadakachi jaramu hejame dura namichachi tajame san qabi hidi eenyu khale khartachi kanne qabi hidi namicha san warra khale lafa gurgurate achitti kanne egas boda ulama yi shekota yami taisis akana yanne akkam jettan jey gafat
masgida biraa bakka biraa jaare eegas isaanii wajjin gabbeeyti kunoo kanaan jaare kana jiisuu feene magaalaa guddisuu fi hojjame maaltu dhufamee matana keessa dadhabina hoggansaa dadhabina የአመራር ውድቀት ደርሶብናል በሀገር ደረጃ dadhabina hoggansaa hattuun yoom bulchuu beekti dadhabina hoggansaa hattuun faarsee bulaan jiraatti oksijiin faarsee bulaatiin bakka pirezidantii itti aanaa maarree matirqoo bakka hunda jirtu tun blookara qabdi kaisii faarsu kaisa faarsu tanaan jiraatti malee dalagaan yoom jiraatti dalagaadhaan bulchiinsa beekuu qaba namni hai yoom mana ga'an masgiida jaare ulamaa'ii walaasawee dachii bakka kophaatti qopheesse maallaqa itti baasee jaare maallaqa mootummaatiin kasaatii miti hayyee kana jiisuuf deemnaa jee isaanii walii galee guyyaa gabbahanii ibsa kannanii kunoo kun nu jaarame kunaatii gamu ilmaan islaamaa hundinuu akkasi quba qabaadhaa diinni isin huddin seenini ja'anii dubbatan dhumte moo dhumne dubbiin tun balagizee masgiida jiitu yoo bulchuun beekne faarsee bulaa jiraatte wanni ati gootu hundi ogguu cubbuudhaaniin uummata bulcha jette aayiliinsi jalaa maramtii arrasitti himne beekan waan laaftutti fixuu danda'an hokkoraa fi lubbuu namaa baasuu irratti dhumti jechuudha. Hin taatu. Kanaafuu mootummaan naannoo Oromiyaa ulamaayota keenya dhiifama gaafachuu qaba. Kominikeeshinii naannoo Oromiyaa amma booda waliin bahuuf teenya ummata keenya ulamaayota keenya dhiifama gaafachuu qaba. Finxaaleeyyii jedhee ulamaayota keenya ka arrabse, finxaaleeyyii jedhee sheekota keenya ka arrabse, finxaaleeyyii jedhee muftiilee keenya ka arrabse, finxaaleeyyii jedhee darasoota keenya ka arrabse, finxaaleeyyii jedhee ka ummata islaamaa arrabse. Kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa gaafatamuu qaba. Gadi ba'ee dhiifama jecha dogoggoraatiin fayyadamee ani ummata islaamaa jechuu kiyyaa miti tanaan jechuu barbaade ummata kiyya dhiifama naa godhaa akka malee narraa jettee gadi baatee ummata dhiifama gaafachuu baannaan amma booda dalagaa wal godhannaa jechuu si wajjinis. Dalaga hangaruu hin tumnu keessa jirtu laa ilaaha illallah Muhammad Rasulullah. Ummata keenyaaf, diina keenyaaf, dhugaadhaaf, haqaaf taqabsoofnee milkeessuuf ummata keenyaa dhufne. Abadan obidoo dullattii san taanee faayidaa ummata keenyaa gurguranne ummata keenya kaboo nyaanne ummata keenya kaboo hadaare irratti uffanne ummata keenya kafaantaan deemurra makiinaan deemne ummata keenya imimmaan buusuu irratti nuti kofolleen jiraannu haqa ummata keenyaa dubbanneet wareegamna malee abadan. ስለዚህ የኦሮሚያ ኮሚኒኬሽን ቢሮ የእስልምና ሙፍቲዎችን ሐጂዎችን የእስልምና አባቶችን የቁርአኑ ሼኮችን ጽንፈኞች ብሎ በጽንፈኝነት በመፈረጁ ከባድ ቅሬታ ተሰምቶናል። ስለዚህ በአስቸኳይ ወጥቶ ይቅርታ እንዲጠይቅ እንጠይቃለን። ኡመን ኢስላማ አመሌ ሃንገ መስጊድኒ ኸዲ ጉዳቡት ሃንገ ሮሮን እስልምና ረተምቱ ዳበቱት ሰባፊ ሰብለሚ ሁንዳ ወጅ አርከ ወልቀበቴ ገንዳን ጎሳን አመንቲን ሰባን ሐወሊን ዲን لا إله إلا الله محمد رسول الله خي قبته قبسو إسلام رت بك كنت رت جمع برورت الله أكبر جته سجلته مسجد نوران ديجامني لجيسي سوق أبدني يشا تنا أمني نلقيه جرتنون تي ولينجا أمني بك كنت بورو مسجد خيست على جباتني چاني لگا ولي دربني ولا جيسو مارة إنفاسيس ويشو إنفاسيس مسجد خيست أبتني الله أكبر جتا مسجد خينيا نوران ديجامين خبجان إسلام خينيا فاخن نم تجاه سجلة سادة جيس خورا نجاتي ومن خيجا إسلام بك خوندا كنا خاني نماز دعاء توفا دعاء تيسن ملصو لك أي تجرتي خانوا أوروميا خنا لقاقا خ فدرال جرو خنا مين وما ترسي سايس خانوا أوروميا جرو خنا نلقاقا دعاء دان خانوا أوروميا خنا لقاقا جلا تنجر جرو خاني تنجر جرو خانوا أوروميا خنا نلقاقا دعاء دان inni nu shaadarra jiraan walaqaa kana jalaa fuudha du'aa itti godhaati fuudha kana ka qeellarra wanta kaa'e kana ka gandarra nama jaaru kana ka amantii diigu kana kana mee kaan itti dhiisa ka masaraa jiru kana itti dhiisa kana wayiif hin jee ka masaraa jiru itti dhiisa rabbi jecha ka du'aa keessan keessa ka naannoo oromiyaa jiru kana akkaasin laqaa akka mallas laqaa itan sani keessaa fuudha kana kamisee fi ganda tujjaaromsee ummata beelewse kana keessaa fuudha du'aa godhaadha. Kanaafuu amantii teenyaaf yoomiyyuu mataa gadi qabannu bakka hundatti uummanni keenya jimmaa boruurratti
sagalee isaa dhageessifachuu qaba. Uummanni keenya kan Harargeedha san keessa sagalee isaa dhageessifachuu qaba. Dargaggoonni keenya karaa uummataa, hayyoonni keenya karaa uummataa, beektonni keenya karaa uummataa tokkummaan Oromoodhaa cimtee deemuu qabdi. Araarri mootummaa fi waboo hedduu deemus cimee akka milkaa'u taasisuu irratti ammallee dhiibbaa taasisa. Sagalee taa dida araarri fashalee dida noo fashaluun qabu. Hawwayyaaneetuun fashallee maaliif kun fashala? Araaramuu qaba jechuu obboleeyyan. Araaramuu qaba. Hangasis sangaa Oromiyaa kana keessaa fuudhaa du'aa itti godhaa. Inshaallah sagantaa biraatiin bal'ootti walagarra rabbiin uume keessin uume. Hanguyyaa qiyaamaa fuula isaa dhaabbachuu teenyu jechaan isin jaaladha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share godhaa waliin gahaa nagaan haa tura.